Baga bara haaraa 2017 nagaan geessan bulchiinsa kutaa magaalaa Dambalaa. Lammaa Baqqalaan jedhama. Hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Dambalaati. Barri haaraa bara 2017 kun baga siin ga'e jechaa barri kun kan gammachuu, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa akkasumas uummata kutaa magaalaa Dambalaatis kutaa magaalaatii hundaan baga nagaan geessanii jechuun barbaada. Aanaa Malkaa Adaamaa, aanaa Irreechaa fi aanaa Wanjii of jalatti hammattee Angaatuu Sulula Qinxamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kan argamtu bulchiinsi kutaa magaalaa Dambalaa haala teessuma lafaa mijataa fi carraawwan investimentii bal'aa qabaachuu yoo isiniif ibsitu gammachuu guddaadhaan. Lagni Awwaash magaalittii qaxxaamuree darbu hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan giddugalli bashannanaa paarkii Abbaa Gadaa kutaa magaalittii keessatti argamu. Daandiiwwan keessaa lafa bal'aa tajaajila investimentiif ooluu fi abbootii qabeenyaa magaalaa keenyatti investi gochuu barbaadaniif haala mijataa uumee jira. Uummanni misooma adda addaa misoomsuu barbaadu karaa kutaa magaalaa keenyaa abbootiin qabeenyaa misoomaa ofii akka misoomsu barri banaadha jechuu barbaada. Kottaa potenshaala misoomaa magaalaan keenya qabdu fayyadamuun waliin taanee kutaa magaalaa Dambalaa haa misoomsinu. Ayyaana gaarii bulchiinsa kutaa magaalaa Dambalaa. Ayyaana